isini jedhu kubbatu sun dalagaha sabi isini islamarra kristaanra islamataate jiru kubbatu yeroo hunda asanatiin beellama qabee gargaarsuudha gaafan jedhu warri achii community achii kuwet dhufanii na wajjin haasa'uu danda'u sagalee jalaan qaba nama Oromoon danda'an waraabeeraan. Mucayyoon kun diraamaa sirriitti hojjetaa jirti beellama kana kaan silgoota moo duula sitti banna naan jedhan moo jinyaachuuf ati naan jedhan. Nu yaalchifnee jirra akkas akkasii dhimmi jasii dhimma akkasii miti akkas akkasii waan nurratti dubbatanii. Asiin iyyuu siin illee siin kun illee kinoola maayin illee nu gargaaranii dhugaru kan muddaa'ima akka yaa mana illee gurguradheera gizee 5 taaraa jette siin. Qoy gaa dhaggeeffadhu gaa munaafu abshir tanima. Achuma community'n uummatatti si saaxilanaan jennaan waan barbaadan godhaan jedheen sagalee jala waraabadheera waan ta'eef. Ija si jaamaan jirette tokkoon kana gargaarantu mana kootti. Ustaazota mana kootti qabe jedheen Ustaaz Farahaan ime. Ustaaz Farahaan waan kana hordofaa waa'ee asaantii akkana jedhaa jiru warri community achi akkamiin jedheen waraabadhaa barbaadan. Jennaan mee hin gaafan nagaa jedhan ustaazota hundatti meen irra caalaatti jechuudha. Ilaa akkana jedhamaa jira bor isintu na kadhannaan hojjetaa jira yoo dulloo inatti kee isintu gaafatama jedheen itti galee alhamdulillah dullatti hin kaane. Asanaatiin ilaa dhageessu namni akka sanaatti ija akka sana diimessee dhufu sun silaa miiliyoonaan gargaarama. Nama keenya duubaan jira sharriidhaaf haa ta'u isitu sharrii hojjetaarti Allahu aalam. Warra duuba deeme lakki mucaan kun gargaaramtuudha. Beekaa birrii biyya tolti qabataarti malee birrii guddaa qabdi. Warri jedhu kun dhugaa ta'uu danda'a. Sirii galee laala dhugaa ta'uu danda'a. Sharriif ta'uu danda'a. Allahu aalam ani hin beeku. Cubbuu ilmoo kootti fudheen qabu. Atis bor akkasiin jedhamuu mala. Mucaan kee garaa nama nyaata. Mucaan kee madda galii ta'uu qabu. Gargaaramuu qaba malee. Dhugaadha. Birrii amma inni ciisu hin beennu hin jedhamu malaa kamitti. Maal jedhama? Birrii 30 haga 40 yoo mucaan kee ture guyyaa 15 ture haga 40 si barbaada jechuu wama jirtu. Turkii fakkeenyaaf yeroo naqwanii birrii miiliyoona 3 ol si gaafatanaan jedhan. Birrii Itoophiyaa jechuudha. Akka kan masriitti natti himame. Birrii miiliyoona fudhee dhaqee akkuma jedhan ta'e sanaa ol na gaafate waan godhetanii of intinaa jedhe. Doktoroonni ni beeku. Yoo mucaan kee ciise yoo tole guyyaa manatti ba'a. Yoo hin tolle immoo guyyaa masitti ba'a. Kan sana booddee laalta. Garuu yoo xiqqaate birrii riyaala 30,000 10,000 of harkaa qabaachuu qabda. Namaan jedha. Bordeebii deemi. Birrii namni na gargaaruuf kadhachuufanii. Birrii meeqaa haga meeqaatti na gaafataa. Riifariinaa kennaa jiru. Amma dhaquun danda'a faayinaansii bakka itti qarshiin qabamu. Illee ekonomii qabannanu. Maaliif daree? Boriin baasii biree wal qusatanii gara waraabadhee mul'ina na waraabe. Dhaqee isinitti hima. Daa'imi. Kanaafuu maatiin na waraaba. Maatiin ijoollee yeroo waa dhukkufataa irratti fidan dhiifama naa godhaati. Wanni diina rakkattootaa laa dhaggeeffadhaa uummatu. Wanti diinonni miskiinotaa hololli jara irratti oofan yoo jiraate dadhabina akkanaa argatanii na rattoofu. Maal jedhu mucaan dhukkufata dhuguma jedhu laga dhibaanii bafu. Dhugaadhaan dhukkufata argineerra. Gara nama nyaata argineerra jedhu nama amansiisudha. Garuu birrii gaafatame utuu hin beekin callisee akkasitti itti galee qixxeenaa qooddaadhaan eegalee jedhama baru. Ani hin barbaadu waan akkanaa. Isinii galee namni waan barbaade jedhu garuu anis garuu dhugaa jaraati waan ta'e baruun qaba uummata irratti birrii amma na gaafatame mucaan kun jedhee anis afaan guuttadhee yeroo dubbadhe. Inni birrii 10,000 kennu barbaade 50 kenna. Inni 2,000 kennu barbaade 5,000 kenna. Kanaaf dhaqeetii idaanuu irraa dhiisi. Yoo barbaada mucaan fayyee jennaan mucaa qabatan. Alal keerii jira jinni keerii jira. Yoo immoo jarri 25,000 sana kennitu malee jedhan Finfinneetti gali sin gargaarsa waadaadha. Yooti qabadha. Yoo jarri 25,000 sana kaffaltu malee 27 sana hin akkam jedhan dhiisii Finfinneetti gali Finfinneetti birrii barbaachisu gargaarseen gara Turkii yookiin gara Finfinneedhaa ajajamtetti si ergaa. Kun waadaadha. Waan torbee tokko hin geenye. Iyyee iisiisee boo'ee lafarra gangaladhee uummata waameen si galee daa'imatti garaan jabaatu si galche 27 kaffallee lafa ammoo ammas birrii yaalaa kennina soba kun. An kanan jedhadha. Kanaaf maal goona 27 wayii sana hin qabuwan gara biyyaatti hangalaafan jettee atattamaan galta hin baasii akkanis gargaaru goona ganaan basaadaraa sitti siima. Yeroo galte birrii mucaan keetti yaalamu dhibbaan dhibbatti
guyyaa qabatama wajjin fudhannee dhumne birrii ammana yaalli mucaa haadhaaf abbaadhaaf immoo ciijarri wajjin deemanu jennee lafaa kaafnee biyyaa kaafnee si ergina biyya barbaadetti. Allaqee baay'ee garaa nama nyaata. Na dhukkubee hamne ansaar aboo dhiifama naa godhaa. Wallahi an ansaartu laa keessaarti siyaara. Mubee dhaqaan jira leeftii keessa jira. Birrii meeqa na barbaachisa uummanni na gargaaruu fi fakkeenyaaf ummata jechuun miti adallam mucaa kana operaasii gochuuf kan isa isiin godhamtee darbee osoo hin taane hamma kana booda guyyaa meeqaas keessa ta'a birrii meeqa na barbaachisa jedhe malee maqaa ummataa hin jedhin sijjamma birrii danuu kan jarri gaafatan ummata yoo jedhame mubee Oyyaame qaccee qabachuu si galee qaccee qabachuu birrii duraanii irraanfadhaa jedhiin mucaa akkana du'aa jiru 25 miti faranqaa shaniin kaffallu achi baafne biyya galchine kaane biyya irraa Saudiitti ergina biyya irraa Turkiitti ergina malee baricha bakka mubee ulfaadhu rabbi si haa kabaju simma mubee mana yaalichaa faame meesirriitti ilaalatu horii kana hunda gaafatame eessa jirti siin qoya eessa jirti namatti ergime eessa jirti kuwait Qaatariin يلا شير حبيبان بنانا حبيبان بنانا بنانا حبيبان ايوه